عبدالله ابن عمري مركز جبا سينا غريدا لغين افكاه حنبا قرآن كراسسا هل كنيف قيا ديني ربي قدسو فقسينيا إجارة مبوري حواسا قطو بكم سا إسلام ما بيا قدتوف أستاذ شمس الدين زياد كتي وانغاري قدي دابد مركزا كندان دي سري عبدالله ابن عمري مركزا جبا سينا غاري دالغي نفكه حنبا قرآن كراسسا هل كنيف قيا ديني ربي قدسو فقسينيا إجارة مبوري حواسا قطو بكم سا إسلام ما بيا قدتوف أستاذ شمس الدين زياد كتي وانغاري قدي دابد مركزا كندان دي سري كايو ديني دانون دا إجاروف مركزا ميلان قدي دابته جتش خالقا نوف ببالسوف قسو داف دمو إدو هنكته هارقوف دچين ميافلازاسا فاي إسلام مان كنوف قماچه قودا قدا دين داف كنتان إسن تفاي دچ بارچه بقرآن حديث حزبون دي فكا تولد وقو بسوسي مكا هيوتو أمرو توبو فكا من يوتو مولا بالله بركا يدينون طعام ألم ديوك رحمن يستان يالله ستوتا يا إسلام برهان اندتاي مدر خيراتشو تلك نوالو بوتا دلوتا أبدين فاي قدسوف لنجستي قلتك يا إسلامان ديني دان أبدي قداي تورتي دان دي غرسيستي فانغانمان akka dalli daandii rammaqneef akkan guufanneef bar wallaaltootaan tiksitanii duubaaf daandii hedduun beekaadaa fi beekumsa hayyootaan Abdallah ibn Umari markaza jabaa seenaa gaarii dalagee nuuf kahee hambaa Qur'aana karaasisaa halkaniif guyyaa diinii rabbi guddisuuf fageesseeniyyaa ijaarame buuree hawaasa guutuu beekumsa islaamummaan biyyaa guddatuuf Ustaaz Shamsuddin Ziyaad kette waan gaarii gadii dhabde markazaa kan daandii sirrii Abbaa jabaadhaa manni ijaarame qawmii addunyaa hunda geeddaruu beekumsa diiniin dachee dhangi'ee furmaata rakkoo dhaloota furuu kalee galaanaa dukkanni moo'ee isa cuubeetiin liqimse ummataa jijjiirtee garaa ifa beekumsaa seenaan yoomiyyuu barsi yaadataa የእስላም መዓዛው ለሁሉም ሲደርስ በቁርአን ጥበብ ህዝቡ እንዲመራ በጠዋት መታ በብርድም ፀሐይ ከንቱ አልሆነም ስራችሁ በራ ትውልዱ አውቆ የረሕማን ጸጋ በቁርአን ጥበብ ውሎ ያደረ የጃሂል መንገድ ጠፍቶ ስፈርስ የናንተ አሻራ ይታያል ዛሬም ዲኒ ፊፋጃን halkaniif guyyaa miidhamtee ifaajje rabbiif jecha
jijjiiruuf wallaala biyya lafaa bu'aaf bayinkee baay'atee dachaan dadhabbii takka yoomuun himanne barsiisteerta gaafa qorraafaduu Ustaaz Shamsuddin qaroo islaamaa dhalootaaf qartee kallattii hedduu Abdallah ibnu Umariin markazaa jabaa seenaa gaarii dalagee nuuf kahee hambaa Qur'aana qaraasisaa halkaniif guyyaa diinii rabbi guddisuuf fageessee niyyaa ijaarame buuree hawaasa guutuu beekumsa islaamummaan biyyaa guddatuuf Ustaaz Shamsuddin Ziyaad kette waan gaarii gadii dhabde markazaa kan daandii sirrii barsiisaa turtanii barnoota islaamummaa Qur'aana aqiidaa qaa'idaa fi kitaabilee hundumaa halkaniif guyyaa ifa jaadala barsiisu akka mataa ol qabatee diinii nuuf labsu jajjabeessitanii har'aa haalaan cimsuuni waan gaarii barsiisee jira markazni kuni kallattii diiniin jiru saafaa'ee dhaloota hundaa diiniin gabbisu yeroo saaqalii dabarsee kennee akka eegereef biyya kunuunsu babbareeddaa markazni kuni barattoonni isaa hunduu miidhagoo tokkummaan keessaan nam hawwisiisaa isintuu fakkeenya tahee dargaggoof addaan bahinaa gaaf rakkoof balloo hin facaa'inaa bittannooftanii haalaan bareedduu hundumtii keessaan yoo gamtaan markaza gatteettanii ammas jabaadhaa fulduraa deemaa hin deebi'inaa gara duubatti akka urjii samii fagoorraa iftuu yoo deemtan gamtaan tabbaceetanii Abdallah ibnu Umariin markazaa jabaa seenaa gaarii dalagee nuuf kahee hambaa Qur'aana qaraasisaa halkaniif guyyaa diinii rabbi guddisuuf fageessee niyyaa ijaarame buuree hawaasa guutuu beekumsa islaamummaan biyyaa guddatuuf Ustaaz Shamsuddin Ziyaad kette waan gaarii gadii dhabde markazaa kan daandii sirrii jajjaboo kaayyoof hogguu imaluu jaalalaa diiniif kan olee buluu kaayyoon jiraatan beekumsa dhaluuf abdiin imaltaan booddeen haa toluuf tokkummaan wajjiin yoo imaltanii gaara tabbaa fi hallayyaa hundaa jaalala obbolummaa isaa dhugaaf markazni taataan nuuf iddoo maddaa waa'een keessanuu himameen dhumu ibsuuf jechi kolleen na hanqataa faaya bareedina keessaan ibsuuf arrabni kan koof onneen dhawataa amirran qaalii jajjaboo keenya markazaaf kan taatan lafee dugdaa akka raafamee daddaqee hin cabneef ifaajiin keessan barkoodaa addaa akka raafamee daddaqee hin cabneef ifaajiin keessan barkoodaa addaa Abdallah ibnu Umariin markazaa jabaa seenaa gaarii dalagee nuuf kahee hambaa Qur'aana qaraasisaa halkaniif guyyaa
ديني ربي قدسو فقسينيا إجار مبوري حواسا قوتو بكم سا إسلام ما أنبيا قدتوف أستاذ شمس الدين زياد كتي وانغاري قديد عبد مركزا كان داندي سري عبد الله ابن عمري مركزا جبا سينا غاري دالاغي نفكه همبا قرآن كراسسا هل كنيف قيا ديني ربي قدسو فقسينيا إجار مبوري حواسا قوتو بكم سا إسلام ما أنبيا قدتوف أستاذ شمس الدين زياد كتي وانغاري قديد عبد مركزا كان داندي سري